Tole, galatooma Oromoo akka kanatti arguun hunduma caala. Kan biraa immoo namoota gurguddoo beektota hayyoota Oromoo fuuldura dhaabatanii akka kanatti haasa'uun dhugumaan iyyuu rabbumti bakka kanatti nu fidee kana nu agarsiisuusaaf baay'ee Waaqayyoon nan galateeffadha. Itti aansuun waldaa Manda Walaabuu ilmaan Baalee ilmaan Waaqoo guutuu akka kanatti Oromummaan walitti dhuftanii ijaaramtanii waldaan keessan guyyaa har'aa kana ifaaf ifatti Oromoo kutaalee 11 jirtu affeertanii ifatti har'a beeksifachuu keessaniif baga gammaddanii baga walumaan gammannee nutis akka afoosha ilmaan Wallaggaatti akka uummata Wallaggaatti gammachuu isin gammaddanitti gammannee miseensi keenyi hanga hoogganaatti sindiddootti argamne sinfaana gammanneerraa irra deebi'ee baga gammaddanii sinin jechuu jaalladha. Kan biraa egaa afooshni Wallaggaa yeroo gabaabaa keessatti kan walitti dhufee ijaarame afooshni Wallaggaa bu'aa bahii hedduu uummata Wallaggaa jidduutti falmii waa'ee qabsoo Oromoo irratti ka'eef walitti dhufee ijaaramuun rakkina qabsoo Oromooti jechuun yeroo baay'ee isa sanarratti xiyyeeffata ture. Garuu booda kana gaafa ofitti deebinee immoo ilaallu xiqqoo Oromoon gaafa kutaa jirutti walitti ijaarame bu'aa tokko kutaa keessatti dhalate sanaaf saba keessatti dhalateef bu'aa buusa kan jedhuun walitti dhufnee ijaaramne. Nutis akkuma afooshaalee waldaa Madda Walaabuu Odaa Hullee afooshaalee jiran sikkoo mandoo dabalatee akkuma Oromootti uf baasanii uf beeksisan gara fuulduraatti Oromoo godinaalee 11 qabdu kana walitti waamnee gammachuu keenya waliin ni dabarsinaa. Kana abdii guddaa qabna, isinis abdiitiin nu eeggachuun jaalladha. Egaa isa dhugaaf taanaan wanti argamuuf wanti dhaga'amu hundiyyuu ifatti jira. Har'a yeroo fuuldura keessa dhaabadhee akkasitti haasa'uu kana kutaan irraa dhaladhee naannoo Wallaggaa guutummaa isaanii beektu. Har'a miti kaleessas du'aama turanii har'a du'a hedduutu jira, buqqaatii hedduutu jira. Uummanni keenyi haatiif abbaan kiyyaa ani irraa dhaladhee Oromoon achi na guddise na nyaachisee karaarra otoo inni galaa jiru otoo du'aa jiru reeffi karaarra otoo ciisaa jiru otoo awwaalamiin gammachuuma waldaa Madda Walaabuu in hirmaannaa. Gammachuun kunis gadda keenya sanarra nuun caalu isaanumaan qabna asii walumaan taaneeti deemna fuulduratti kan jedhuun ufnes gidduutti argamne. Kanaaf gara fuulduraatti waldaa Madda Walaabuu Oromoo godinaaleen 11 jirtan nuti akka afoosha ilmaan Wallaggaa rakkoo Oromoo godinaalee tokko keessatti argamtu kanaan booda itti gaafatama isaa fudhannee isin nu gaafatina toltan itti gaafatama isaa fudhannee rakkoo Oromoo jidduutti hirmaachuu asumaan waadaa sinii galuu barbaannaa. Har'aaf garuu rakkoo guddaa harkaa qabna. Akkuma beektan afooshaalee hundumaaf iyyuu xalayaa barreessinee jirra, gargaarsa gaafachaa jirra, uummata keenya karaarra jiruuf kadhachaa jirra waan ta'eef obboloonni keenyi waldaa Madda Walaabuus nuu beeku waan ta'eef gara fuulduraatti waan guddaa waliif goonaa. Har'aaf kanuma sin jidduutti gammachuu keessan hirmaachuuf argamne. Galatoomaa ulfaadhaan sinin jechuu jaalladha. Galatoomaa. Amileen kennaafii.